Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota YouTube Gurmee ICT ashama akkam jirtu akkasumas kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan akka mallattoo subscribe tuquun beelii isaa irra tuqaatii barnoota kompiitaraa fi kan YouTube isiniif darbu hordofuun maamila nuuf ta'aa isiniin jenna. Kallattiin gara sagantaa keenya guyyaa har'aattiin isin dabarsaa nu waliin turtii gaarii. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin teelegiraama yeroo fayyadamnu daataa kan keenya kan nu jalaa fixu akkaataa itti sirreeffachuu dandeenyu isinitti agarsiisna. Bilbila keenya irraa teelegiraama keenya ni bananna. Booda kallattiidhumaan bakka gubbaa kana irra bakka tuqaa sadii qabu kan asirratti tuqanna. Sana booda gadi bu'uudhaan setting bakka jedhu kan tuqanna. Booda data and storage bakka jedhutti tuqanna. Data and storage jedhu kanarratti tuqanna. Erga tuqannee booda bilbiloota keenya yeroo nuti daataa bitannee jennu yookaan saantimee irratti kan nu jalaa fixu jara kanaa jechuudha. Asirratti kan argaa jirtan isa kanadha jechuudha. When using mobile data kan jedhu kun ofii ta'uudha qaba bilbila keessan irraa jechuudha. Kanaaf isa kana of yoo hin goone yeroo isin daataa bitattanii bilbila keessan daataa isaadhaa on gootan viidiyoonis sagaleenis suuraanis wantoonni adda addaa ofii isaaniitiin daawunlood godhu jechuudha. Kanaaf daataa akka isin itti barbaadan qofa kan barbaadan keessaa akka filatanii daawunlood godhataniif kan isin gochuu qabdan when using mobile data kan jedhu ofiirra kaa'achuu qabdu jechuudha. Kan ofii godhachuu qabdu akkasitti. Itti aansuudhaan when connecting to wifi kan jedhu yeroo wifi argatu ofiin yoo buuse waa tokko rakkoon qabu. Kanaaf kan daataa keenya akka nu jalaa hin fixne godhu when using mobile data kan jedhu kun teelegiraama keessan irraa ofii irra godhachuu qabdu siniin jenna. Kanaaf YouTube keenya subscribe, like, share godhaa siniin jenna. Kanaaf galatooma.